بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبلين إسلاما بكا جرتن هندتي نجايا في رحمني ربي isin haadha qabu isiniin jechaa arraas viidiyoo gabaabduu takka inshaa Allah waa'ee jaarsaa fi jaartii irratti abbaa manaatii fi haadha manaa jidduu hariiroo akkamtu jira isa jedhu gabaabsinee wajji ilaalla inshaa Allah. Obsaan akka nu dhaggeeffattan isin gaafannaa. Kanaafuu obboleeyyan kiyya rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa Haawaa fi Aadamirraa ilmaan namaa kana hunda uume akkuma isinuu beeytanitti. Haawaa fi Aadamirraa uume jidduu ilma namaa kana hunda jidduu haadha manaatii fi abbaa manaa Haawaa fi Aadamirraa kaasee ilaa hanga guyyaa irraa kanatti taganaatillee jechuu hariiroo jabduu haadha manaatii fi abbaa manaa jidduu kaayi rabbiin. Irra guddaan keenya hariiroo haadha manaatii fi abbaa manaa jidduu jirtu hin beeku. Jaalalaa jira moo jibbannaa jira waan jiru hin beeku. Hagam takka haati manaatu namatti dhalooti, abbaan manaa haadha manaatti dhalaawa. Jabeenyi, alaaqaan, waliigalteen, jaalaltii, wajji jireenyi isaan kana jidduu jiru maali jechuu hin beeku nu batu. Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa waja'alnaa baynahum mawaddatan wa rahma. Haadha manaatii fi abbaa manaa jidduutti jaalalaan godhe, jaalalaan kaaye, rahmataan kaaye, akka wal maxxanfataniin isaan jidduu kaaye, akka walii nahan godheetiin jira jedha Rabbiin. Ammaas Rabbiin aayata biraa keessatti hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahun. Isin uffata isaaniiti, isaanis uffata keessanii jedha Rabbiin. Uffata hoggaa jennu jaaketa shamiza gubbaan kaayatan faansehen uffata jalaa jechu uffata jalaa kanaan godhee jaa abbaa manaatii fi haadha manaa walitti aanuu keessatti akka uffanni qaamatti aanuu fi qaamni uffatatti aanu akkasiin godhee jaa hangas takka walitti aanuudha jaan isaan jee Rabbiin. Mee ilaali waan kana waan Rabbiin jee ilaali akka ati itti jirtu laali. Nabiin keenya alayhi salaatu wassalaami irra caalaan keeysan nama haadha manaatitti tola oolee jaan. Irra caalaan keeysan nama haadha manaatitti tola oolee. Nuti haadha manaa dhiifnee nama biraatti tola oolla. Ammaas nabiin keenya alayhi salaatu wassalaami akkasuma irra caaltuun sadaqaa tabakka biraa sadaqattanirra ta haadha manaatirra sadaqattantu irra caalaa jee. Ta haadha manaatirra sadaqattaniitu irra caalaa. Maaliif akkasi beeytaa? Ammaas nabiin keenya alayhi salaatu wassalaami akka jaan sadaqaa hoggaa kannitu nama sitti aanuun eegalii jaan. Dura hoggaa hirmaata eegaltu manaa gaxee eegalii. Akkana jaan maali alaaqaa jidduu tana jirtuufi hariiroo wajji jireenya jaalala jidduu tana jirtuufi hoggaa sadaqaa kannitullee manaa gaxee galii. Wabda biman ta'uulu jaan nabiin alayhi salaatu wassalaam nama sitti aanuun eegalii jaan. Kana akkana ta'uun nuun galle nuti. Irra guddaan keenya namni keenya hawaasni keenya kun haala jiruu fi haas jiruus akka inni itti beeku gabaree warri magaalaatiis hundi
hojjetaa, qotataa, tiifataa hundi ilmi namaa ka jiru kun akka jirutti nama biraarra haadha manaatirra nama biraatii wajjin hariiroo uumuu fedha. Haadha manaatirra nama biraatii wajjin taphachuu fedha. Haadha manaatirra nama biraatii wajjin qofluu fedha. Haadha manaatirra nama biraatii wajjin iccitii akka isaan jidduutti dhoofatu akkas barbaada. Haadha manaatirra ala baheeti alatti tola ooluu fedha osoo mana keessatti tola oolle jechuudha. Maaliif akkana? Haadha manaatirra nama biraatii wajjin gabbee qofluu barbaada. Hamanatti oodu. Nacuuzu billah. Hamana keessatti oodu ala gabbee qofla. Ala gabbee qofla. Hamanatti keessa tolatti mana keessa tolon oolle ala gabbee alatti tola oola. Hamanni keessi dukkanaati ala gabbee ibsa. Haadha manaatii wajjin hariiroon uumne nama biraatii wajjin hariiroo uuma. Hawaasni keenya ka jiru kun guutumatti akkasi. Akkasii miti. Silaa namni wajjin hariiroo uumuu qaban haadha manaati. Namni wajjin iccitii jabeeffachuu qaban haadha manaati. Namni itti sadaqachuu qaban haadha manaati. Namni wajjin jaalala uumtu haadha manaati. Waan Rabbiin jee ilaali akka ati itti jirtu laali jechuudha. Maal jechuudha kun? Namni wajjin taphatan haadha manaati. Namni wajjin koflan haadha manaati. Namni wajjin marihatan haadha manaati. Bakki irraa gagguddatan alaa olin guddatan mana keessaa gagguddatan. Bakki irraa jaalala uuman mana haadha manaati. Wajjin. Kanaafuu irra guddaan keenya mana keessa jinni alan nama gaarii. Mana keessa ni fokkota alan ni bareeda. Manatti keessatti hayyummaan qabu alatti hayyuuta. Alatti nama jaalatamaa nama gaarii akhlaaqa gaarii ala garsiisa mana keessatti hammeenya haadha manaan dubbisu hoggaa seen dhufu salaamtaan jedhu haadha manaatti wajjin koflee hin taphatu. Maali? Namni wajjin koflanii taphatan haadha manaati. Namni akka garaa ifii itti himan haadha manaati. Namni jaalala wajjin uuman haadha manaati. Ati kanarraa eessa jirta? Mee halaallu nuti kanarraa eessa jirra? Haadha manaa bireenyaarra guurtu ni jira ilma namaatirraa nama takka abalu jee haadha mana isaa yaameen beeyne jira. Ni jirti haadha manaatirraa hatakka abbaa manaa abalu jettee maqaasii tuuxee yaamteen beeyne jira. Maali kun? Nama biraa maqaa yaamta haadha mana keetii maaliif yaamuu sodaata? Maali kun? Guyyaa takka nama abalu jettee maqaasii yaamteen beeyne jira. Boo irra gaariin isii boota jettu. Irra gaariin si boota jettu. Irra gaariin saa ammaas intal khaju. Maali kana jechuun? Maal intalin? Intalti taala jirtu tana intala tajaa. Maal intalin? Akkana maaliif kana jaa? Haadha mana kiyyaa maan jenne dachii garagala. Si jibbiti. Haadha mana kiyyaa abalu maan jenne. Haadha abaluu kiyyaa maan jenne. Abbaa abaluu kiyyaa maan jenne. Akkana wanni jiraachuu qabu, wanni ja'amuu qabu hariiroon haadha manaatii fi abbaa manaa jidduu jirtu wajjin qofluudha, wajji taphachuudha, diinii fi wajjin guddisuudha, dii wajji dalagachuu, duniyaa wajjin carraaqqachuu, ilmaan gaarii wajji horuudha, ilmaan akhlaaqa gaarii irratti, diinii irratti akkami guddifna jedhanii wal mari'achuudha. Qooda hujii addaan qooddatanii namuu qooda fi bahuudhaa fi abbaan manaatii fi haati manaa kan walitti dhufaniif kanaaf. Waan biraatiif miti. Waliin ooduu fi miti. Oodee ta'a namni garii mana keessa abbaan manaatii fi haati manaa kan wajjin jiran warra yoo za'a 24 namni bira dhufuu baatee mana kana keessa isaa wajji jiraatan za'a 24 yoo ta'an warra waliin wajjin naasoyne jira. Maaliif? Maaliif? ما وجين الناس وين مالي خفلتي وجين تبعني أودي ما تيس ما أنا خيستي أودي على خفلتا نخي جيبدا ما خي جيبدا بالله تجان بالله تي قبل هنكك أبوسان خائفيفو هدون كلاتي دقاو ويساجن وقامي مغان نما منا إفيتي أخولي رانكينيتو غندتي
gaawwaa irra kaayaa jedhan. Maal jechuun kamanni si dukkanaa ala ibsitaa kamana keessatti odduu ala kofalta. Haadha mana keetiin dubbifne ka isii wajjin taphanne ka isii wajjin hin kofallee ala gabbaatee nama biraatii ajnabiyyaa wajjin kofalta. Sirrii miti kun mana keessatti toli haadha manaa dubbisi. Ilmoo namaa fuutee mana keessee qiyaamaan kaayin. Ilmoo namaa fuutee mana keessee qiyaamaan kaayin. Isiin ati gabbaatee nama wajjin akka haasoytu ni feeta. Isiin gabbaatee nama wajjin akka haasoytu hin feetu. Hoggaa ati isiin dubbifne eenyu isii dubbisatu akka maataatu. Akka haati manaa gabbaatee nama biraatii wajjin taphan kajeelle yoo barbaadde wajji taphadhu. Akka haati manaa gabbaatee nama biraatii wajjin ajnabiyyaa wajjin haasawan kajeelle yoo barbaadde wajji haasawi. Bira taa'i. Hogga teessu akhlaaqa gaarii amala gaarii garsiise wajjin koflii wajjin taphadhu. Haadha mana kiyyaa abaluutiya siin jaaladha ji'in. Ka haadha manaan jaalanne haadha manaa ta namni rabbii jecha jaalachuu qaban haadha manaati. Osoo haadha manaatu hin feene hin jaalanne nama biraatiin uhibbuka fillah jetta. Rabbii jechaan si jaaladha. Maa kijibda? Maa kijiba guddaa kana kijibda? Rabbii jechaan si jaaladha. Rabbii jecha namni jaalatan haadha manaati. Maa dura haadha manaan jaalatin? Kijibaa. Dhiisi waan kana. Namni rabbii jecha jaalatan dura haadha manaati. Haadha manaa rabbii jecha jaalatu. Nama biraa akkanumatti fedhii waan biraatiif jecha hariiroo waan biraa waa walitti isin fiddu dantaa biraa tarraa qabduuf jecha rabbiin si jaaladhaa keessa buufta akka soogiddatti hin ta'u kun. Dura namni jaalachuu qaban haadha manaati. Rabbii jecha namni maxxanfachuu qaban haadha manaati. Namni tolotti ooluu qaban haadha manaati. Namni wajjin taphatanii wajjin koflan haadha manaati. Haadha manaati wajjin koflii taphadhu. Jinnii taatee nyaara guurtee mana keessan taa'in. Miskiina mana keesse hiitee. Sirraan barbaachisu kun. Kanaafuu ummata keenya haadha manaati wajjin hariiroo gaarii, hariiroo bareedduu, tapha gaarii, haasawa bareedaa haadha manaati wajjin qabaachuu qabna. Haadha manaati wajjin qabaachuu qabna. Rabbiititu hariiroo gaarii nu idduu kaaye. Rabbiitu jaalala nu jidduu kaaye. Jaalala rabbiin haadha manaatii fi abbaa manaa jidduu kaaye san hin dhabamsiisin. Ati bakka rabbiin jaalala kaaye dhiifteeti bakka biraa jaalala barbaadda. Hin ta'u kun. Hin arkattuusi bakka biraatii jaalala hin arkattu. Jaalala mana dhiiftee hin arkattu. Jaalala manatti irra jettee kuttee bakka biraatii numan arkannee tana jala murii beeki. Jaalalti bakki jirtu bakki rabbiin kaaye haadha manaatii fi abbaa manaa jidduudha jechuudha. Saniifu haadha manaa ittiin hin oodin. Nyaara guurtee biran taa'in. Hoggaa mana seentu assalaamu alaykum ji. Hoggaa manaa deemtu itti dhaammadhu salaamtaa ji'i biraa deemi itti dhaammadhu. Hanganaan dhufuu jabaadhu jiin akkana. Abbaa manaa gaarii jechuun. Maaliif nyaara guurtee biraa deemtaa? Maaliif nyaara guurtee dhufta? Kun sirrii miti waan kana akka sirreeffannuun wanni kun hedduu biyya teenya keessa amalli kun waan lafa qabatee jiruuf wal ganuunii fi waliin ooduunii fi haadha manaatii wajjin hariiroo jabduu qabaachuu dhabuun akkanuma fiinxarratti malee wanni kun biyya nama hunda wanni shororkeessu jiru wanni haadha manaatii fi abbaa manaatis wal shakkisiisu jiru waan kana. Jaalalti jiraachuu dhabu. Hariiroon gaarii rabbiin nu jidduu kaayatuun isii tana akka mul'attu godhuu dhabuudha. Kunuunsuu dhabuudhaatiitu wal nu shakkisiisaa jira. Haadha manaatii fi abbaa manaa wal shakkisiisaa jira. Bultii hedduu wanni diigaa jiru tana. Jaalala wanni nu jidduu dhabamsiise tanaa jechuudha. Kanaafuu obboleeyyan kiyya dubbiin guddatteef harreetti hin fe'an ja'anii dubbiinii fi uleen gabaabduutu bareedaa ja'an hoggaasawanii. Kanaafuu isinittiin guddisuu isinittiin dheereessuu waan kana akka gadhaabnuun isinitti dhaammadhaa bakka jirtan hundattuu nagayaan naa jiraadhaa. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.